Tu gargaaru gooftaan biraan ta'u egaa waaqayyo isa jira egaa gaafa jimaata asuma inni oolchi galateeffadhaa waaqayyo beekuma isaa beeka waan ta'eef astii hojii kadhatamee achi taatee namatti hojii galateeffachuu dirqama kooti anaa seenaa jiru egaa gaafa jimaata seenaan galama biyya osoo jiratte fincaanii ta'ee qabbeetanii maskootii balballi wanta akkas buufetanii sanni kun lafa lekkatameenii waaqonna oolchee maayee kun jimaata jedhama kana booddee waaqayyoon galateeffadhee nadhiisee galgalamoo caalii tokko bishaan asii tokko raabetu dhufee tabba tokko jira nooraa tokko jira isuma garagalee waa sila kayyoo diinaatti waan biraa ta'a waaqayyoon giddu godhetu sila akkuma meena wayyaa marmareetu sitanii laastika gochuu geessitan kana booddee kufee jaarkachi bu'ee ofii caammaatti bu'ee ofii duuba sana bu'ee waaqayyo kanas isas waan na oolcheef na galateeffadha. Ani gaatee waaqayyo asitti irratti waaqayyo man dubbadhaa dirqama narra waan ta'eef oolmata dubbachuudhaaf baay'een na liqisiisana. Maattiin galateeffadhaa manatti naa godhe yonnaan jedhe ishinaa jiru. Kanaaf ishuma naa godhaati eegale gaafa cimataa waan lama na oolche waaqayyoon koo waaqayyoon na galateeffadha. Karaa galateeffadha. Ganamoo sirnate ganamoon ta'u itti sitanii gara waaqayyoon mondide ammas waaqayyoon guddaa nama jeeffadha. Nan gabaabsa tokko sammuu dhufaa karaarra jirti nagaan as naa fageessu asii fageessu naan jira gooftaadhaa galateeffatu ammoo haala lafaan jedhee torbaadha dhugaan ba'a hamma yeroo sitti dheeressu yeroo baay'ee waan ta'eef ifuma naa godhas kanaaf naa galateeffadha ammoo nagaan asii fageessu naan jira. Ameen. galateeffadhaaf waaqayyo. Mee keenya eebbisaa waaqayyo sinaa eebbisu galanni keessanitti haafuuf. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Warri waaqayyoof galata qabdan galata dhiyeessaa waaqayyoo. Akkas jettu nama waaqayyootiin paastariitiin jechuudha. Itti tokko baastu. Miliqii nu jiraadhu jedhaani. Miliqii nu jiraadhu. Haafii nu jiraadhu jedhaan. Haafii nu jiraadhu. Waan si gaadurree jira jedhaan. Waan si gaadurree jira. Garuu sin argatu jedhaan. Garuu sin argatu. Nu dhokadhu jedhaan. Nu dhokadhu. Si dhoksineerraa bidda waaqayyootiin jedhaan. Si dhoksineerraa bidda waaqayyootiin. Haafii nuuf jiraadhu jedhaan. Haafii nuuf jiraadhu. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Maqaan waaqayyoo kabaja. Ameen. Asumaan amsa koo dabarfadheera. Anaaf kan naa ta'e waan baay'eedha mana kanatti maqaan waaqayyoo haa kabajamu. Isa keessaa garuu isaan manaa ta'e ni madda. Dahee ka'een baay'ina dhukkuba ture. Garaa koo jala nan dhiitaa midhaan nyaachuu hin danda'u gaafa nyaadhee nan daa'iman ture. Baay'ee nuuf shakkaa ture maal hin nyaadhe jedhe jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa kabajamu. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Ji'a lamaaf ji'a sadii namni akka barbaadetti ajjaas guu danda'a nyaatas nyaachuu danda'a. Ani garuu nyaachuu hin danda'u ture. Baay'een cinqama gaafa natti ka'u garaa kanatti nama kukee onnee kukee sana nafa nadda'uuf ka'a ture. Sana hundumaas nan darbee gaafa guyyaa ji'a lammaffaan guutuu nan dhufee gara waldaa kanaa jechuudha. Nan dhufee paastarii jedheenyaa kadhadhaan jedheenyaani akka isaan waan biraatti mas barbaadeen ture garuu isaan waan biraatti himne garaacha haaraa si keessa kaa'eera. Guyyaa har'aatii kaasee garaan keessi boko kunaan jedhanii maqaan waaqayyoo ulfaatu. Amma ji'a arfaffaa keessa jira garaan koo sarga gaaf sana nan bohunee nan fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. Eebbisaa paastariitiin ammas. Waaqayyo saana eebbisu. Eebbifami jedhaani. Eebbifami. Qoricha guddaas akka jira jedhaani. Qoricha guddaas akka jira. Itti fayyadamna jedhaani. Itti fayyadamna. Waaqayyo isinis naa eebbisu. Obboleetti keenya eebbisaa waaqayyo si haa eebbisu galanni keetti haafuuf. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaa waaqayyo siniif haa ta'u. Ameen jedhame. Ameen ichumtillee nu jala badeera. Baay'een gammada waldaa kanatti. Ijoollee baay'een itti gammada. Ani gizee tokko duwwaan as dhufee sadaffaa koo gaafa masqalaas dhufeen ture. Askuulitti naa kadhatan baasteriin baay'ee na dhukkuba ture harka koo farma koolitti na dhukkubaa ture. Bakka baay'ees dhaga'eera. Amantuma koo laafe ta'a malee waaqayyo sirriidha. Har'a sirriidha boru sirriidha. Garuu waaqayyo guddaadha. Baaster na kaasaniiti maaliif naa kadhattaa naan jedhan. Baay'ee natti dhaga'ama. Baay'ee natti dhaga'ama. Saba keenya keessatti ani waa'ee siyaasatii miti.
Saba keenya keessatti baay'ee hir'ina qaba. Hamiin illee hir'ina qaba. Wambarii cabsa goddoo biraati. Tajaajila kanaa miti warri xiqqoo sharaa walitti qaban hamiin jedhee irra keessatti fudhata. Nu hoodhaan kan qabee nu rukutee iyyuu nutti hin gooru. Waama tokko natti hime. Ilaa harki kee asii adoodhu si dhiiseera. Lubni kees fayyitee harma keessa. Deema manuma dubbatee fayyaa sida harka narra bulanii nuyyuu fayyineen jedhe gaaficha. Erga gaafa saniitiin dhiisee gooftaa galatu. Waan tokko dubbatanii paasteriin baay'ee keessi koo nama daa'ee ture gaaficha. Farda miti amiin nuun alaa fudhatameedha. Saba Oromoo keessa amiin nuun fudhatame. Hindi dalaayina amiinuma o'aasaa fudhadha. Waaqayyo numa nu ta'a. Ilaa saba Oromoo keessa nu waa lama dhabneerra. Siyaasa miti kun dhaggeeffadha. Ani gara siyaasitaan beeku. Sinittani maalas borus jechuudha. Ilaa nama kana argachuuf waaqayyo nama kana saba Oromoo warra karaa deemee warra gastaa wasii galuu fagoon deemne nama kana laachuuf ni eebbisaa sirriitti. Waaqayyo isaan eebbisu. Ayyaana isaa isaaniif habaayisu. Amma dhumaatti jabeessee isaan dhaabu. Ishumallee nu eebbisaame. Waaqayyo ishee eebbisu. Ayyaana isaa isheef habaayisu. Amma dhumaatti jabeessee ishee dhaabu. Ani kanan jedhaa bara dhumna keessatti mee hamiinuma jabaasaa fudhadhaa. Fagoo deemuu miti. Namni tiraanspoortii hin qabne hin jira. Ilaa gaafa asumnu waldaa paaster Masaratiin jedhina. Masaratiin miti asitti dubbatu waaqayyoodha. Inni saambeliif as dhaabata. Hin fayyine jedhaa dhaqaa. Sagaleen irra ba'u konkooteedha. Ani garuu akka qoosan naqe gaaficha. Mucayyoo wayitu mana keenyeera. Kottu askuulii daa'inaan ani. Abee caamman irratti dhume ani deemu maaliif fayyuun dadhabee waaqayyo haa dhufuun jedhee. Kottu akka carraa mokkoriidhaan jedhe. Garuu carraan gaafsanii kan koo ta'e. Dhugaadhammoo waaqayyo ila. Sabuma Oromoo kana miini dhoowwee diilalleecha kun irraa akka waliin kadhadhan yeroo baay'ee. Maaliif paasteris qabna warra mul'ata qabus baay'ee qabna. Ilaa inni kaleessa haleluuyaan beekne irra chaayinaalii banate. Wal kabaja nurraa dhibe. Waaqayyo nun dhimne. Kana laalaa nama kana nuu kabaja waaqayyo nu laate. Ana baay'ee keessi kun nama daa ogaa warra waaqayyo itti dubbate kanarratti waaqayyo dibe kanarratti argita. Itti sin ka'ina. Waaqayyoon nu kaase. Ani kana ergaa koo dabarfadhe ofii koos fayyeera. Xaxara tokko immoo boorsaa keessan keessa godhadhaadha. Ani mabaayyuu nan nama ture birrii baay'ee dhugaan isin dubbadha. Erga gaafa xaxara fudhadhee galeeti birriin boorsaa koo keessaa dhibee hin beeku. Amiin. Namoonni baay'een ilaa akka qalbii sa'aan isinitti fakkaatan qalbichi qotu isin fayyisa amanaa fudhadhaa garuu. Hamiinuma gaafa inni isin jedhu sirriitti fudhadhaa. Ani kanuma naaree du'e bakka. Kan waldaan nagina afaan manumatti. Si haa eebbisu. Boleetti keenya eebbisaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni keessaa fufu. Eesh saba waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii? Galata waaqayyo. Maqaan koo barsiisaa Daani'eel Gaaduun jedhama. Asuma safara kana kanan jiraadhu. Torban irraa asiin ba'een gara kattaa deemaan jira ture. Utun kattaa deemaa jiruuti boqonnaan qaba ture. Boqonnaadha waan ta'eef manni taa'uun dadabbaree gadi hin bu'aan jira ture. Asii sagalee wayii dhageenyi asin godhe. Chiirchiin kun yeroo baay'ee mataasaa baay'ee kaasanii haasa'u maaliin goruun jedheen asan godhe. Faazeriin immoo dhukkubsatanii biyyaa dhufanii kutaa biyyaatii asitti haati warraa gufiddee fayyaniiru. Nan nagaa maanni raajii masarratti saadaa kamtee jedhamtu as dhufeetu akkas gochaa jiramu maanni san jedhu ittan kolfeeni. Itti kolfeeni fayyiteeree baadaanyi fayyiteeree hin jedheen abbaa kootiin abbaadhaan hin jiraan. Naan fayyeeraanoo kottu bor dhugaa bayinaan jedhee waan tokko dhibee hin jiru. Hin jiruure hin jiru. Dhugaadha dhugaa. Asti mee fincaan daqiiqaa sin laalaan jedhee as tubboo fincaanii infekshinii uumetti hin jedhanii jiru jechuudha. Naani hin jiru waan tokko hin jiru fayyeeraan qoricha kana liqimsole. Lakkii ammas wajjii hin jirre na baasiftaa liqimsi malee hin jireen. Hanqanaa booddee fayyeeraan liqimsu bor mana goongalaa na shanyaayin aan jedhan. Akkasii gadi kaasummoodee nan gasheen qaaqumee torbeedhaan jiru jechuudha. Hin galanii hin galle. Torban irraan garumaa inni kan isaanii suurratti dhaabe utuun darbaa jiru asan goree waldaa kana dhufeenii asin taa'e iddoo sana. Taa'ee sagantaa xumuree waan hundumaa fixee nan ba'ee zayitii dibataa bitadhaadhanii zayitii dibataa nan bitadhee sagantaa xumuree addanaa nan ba'ee gaafa sana nan galee hin teenye qeen jira. Namoonni baay'ee bilbilaniitu barsiisaa
lafa mana jireenyaa barbaannaa nuu bitii naan jedhu kottaa mattaalee rakkoon qabu jedhee namoota baay'eetu bilbilee akkas naan jedha ture achiituma akkas jedhu baay'ee nama dhibaa ani maaliif zayitii dibata mana kana dubbachuufidha zayitii dibataa kana qattita maaliidha giseen manaa ba'uu fedhu akka kootti dibadhee godhadhee nan ba'anii asii bitadheera torba irra waan ta'eef nan deema ammas wuliirra geenye feeltaa duruma geenye jechuudha eegada galgalaa ani ndaa'uun maanni hojjetaa mootummaadha eeyyama daldalaan qabu hin hojjedhu hin barbaadu waan akkasii yeroo baay'ee yeroo hin hojjedhus komishinii isaanii dhimma isaan qabu firooma fira dhaqee bitee fi dhiiseen galan hin fudhus eegada galgalaa bilbilanii wuliinuu gashi maleerani Eshin jadi nambaye kali segala mahin demne gava demno dalalan lakka nana nama kurani ratu wal geir abang manamu nana gurgure dir kami datus gati tala bukir no nande me andalala sani surachunan inga degal gal abjur amma ini nawaranu baradu basi dalalon ni nandarga nawaranu watu kunang goten injira nawaranu watu kunjira umarretti wango dugavan nabu dulu ko dulu senjeru sukuti tambah padat abjuran juga nana jiftani deh aci bergaban jadi dan wanto kuna berenjur amas dewe cize njur kali segala ma kot malirai nawamani nanbe nande uliga sudah gahbani dimnu karena abjuran galgala sana hargi unti sani kopani sanu na iketani jaru tajing gafade Acina eeggataniiru waa tokko nan gootanii waa tokko natti hin buutanii isinii an kan isiniin narraa deebisu qaba waan ta'eef ilaa deebitanii ittuun jedhee kan ammoo guyyaa gaafasii kaasee kaayee deemin beeku ilaa isin an waa biraan baadhu waa biraa isinii fi hin barbaadu kan asin gaagireen akkasitti hin godhee zayitii gan nam tokkoon isaanii natti hin dubbanne hin dachaanii harragga nama maa jedhu dhiifama koottuu gurguriitii komishini keenya nu hiriire laaki ani nirusi dhimma keessanii kanaa booda lafa keessanii dhaabbadhu hin jedhe hamma ammallee isaantu bilbilaa jira hamma ammaa jiru na dhugaadha zayitiin kun waan guddaa na oolchee mucaa kun manaa dhukkubullee galeetti godhee guyyaa gaafa sanaatti kaasee mata bo'uu tokko hin qabu waaqayyoof galannaa gahu baay'ee waan addaadha kanan argee gooftaa isa kana hundumaa godhee nu galateeffadhaa Pasteris asuma waaqayyo isaanii keenya eebbisaa waaqayyo si haa eebbisu galanni keettaaf ወንድማችን የመሰከረው torban sadan har'aanatti fakkaata mucaan daadaan koo biyyaa ufteetu hojii barbaadde turte erga mana teessee waggaa tokkodha achi charchii si geessa malee naay charchii haqee da'abee ammoo kanaa booda naquu naan jedhe ufin ajjeesa malee naay ufin ajjeesiin haruma bichaa haqeeti isaa booda argitaan jedheni achi paasterii achi kaasanii musliinaaf laattee turte birreennaan lakkii naan jetteen isaanii jennaan manatti galtee hoonatti gale achi amma torban har'aa jechaadha waamanii naqqamteetti hojii galteetti jechaadha. Waaqayyoon galateeffatu. Obboleetti keenya eebbisaa waaqayyo si haa eebbisu galanni keettaafuuf. Si galanni waaqayyoof haa ta'u ani iddoo kanatti waan baay'ee naa ta'e isa keessaa immoo waan nama dhugaaba. Mucaa koo dhukkuba ta'ee nyaata nyaattu dhalattee makaatee amma waggaa bicee sadiitti nyaata nyaattu. Achi waan hundumaa waan hin binne jiru garuu nyaattu. Inni immoo ati beektee mayyuu mucaan guddiftu. Warri hojjetaadhaan immoo warri mucaa isaanii manatti gatanii hojii oolan iyyuu mucaa isaanii kaabeedhaan guddifatu. Ati mucaa mayyuu beekteen guddiftu jedhee na lola ture. Achi immoo baay'een gaddaa. Naani gaaf tokko asitti raajina biyyuufaatu kadhata ture. Achiin ka'addoo sana na kaasaniitu baay'ee gadditaa naan jedhan. Innis immoo sababii mucaa kee baay'ee dhukkubaa nyaata nyaattu torbee keessatti guyyaa 2 guyyaa 3 akiimii geessina yoonni mana jiru ta'ee faabirrii liqeeffadheen mana yaalaa geessa obboleettiin isaa na bira turte. Obboleettiin isaa gaafa ni dhabbu isheetu mana yaalaa geessa. Kanarraan kan kee baay'een gadda jireenya kootti waaqayyo nan ajjeestu jedhee baay'een gaddan ture. Achi
raajina biyyuu fagaaf saniin geddiin mucaan karraa kaastee sii fayyite nyaata si nyaatti jedhanii naaf kadhatanii erga gaafa sanaatti mucaan koo nyaata nyaattee fayyaadha nagaasheeti. Inni lammataa immoo dhaabbii keessa ji'a darbee natti fakkaatee paasportii baasifti mucaa ta'e wajjin dhufnee biirootti kadhachifannee ture. Paaspoortii koolatti akkasii naa kadhatanii barbaadee jedheen isaanitti maxxee gaaf tokko immoo paaspoortii koo guyyaa lama as fidee dhufeera. Waanuma paastariin fanaan jedhanii nan godhaa jedheen guyyaa lama amantiidhaan paaspoortii koo fidee dhufe. Achi isaanii gaafa amantiidhaan fidee dhufte sana sii ta'ee naan jedhanii abjuu kootiinis immoo isaan argeera. Gaafa sana sii ta'ee naan jedhanii naa kadhatanii innis immoo amma viizaa naa dhufeera. Guyyaa deemsaa bichaa eeggatan. Waaqayyoon galateeffatu. Ta'u kaadde isheen jette. Eebbisaa. Ulfinni Waaqayyo gooftaan hojjaa haa ta'u. Gooftaan bara baraan gaariidha. Torbee irraa wayii nama ta'ee harmee tokko hospitaala kee lafa hojjetu turanii gooftaatti dhugaa ba'ee dhukkubaa jiru san wayii sana dhugaa ba'een ture. Ulfinni Waaqayyo haa ta'u. Isarrattis ani dhugaatti ba'ee mul'ata argite achuma amantii biraadha. Isheen isiniin jedheera gaafa sanaa yoo yaadattu ta'e amantii biraa keessa saba dhukkubdeef garuu garaan koo gaddeebiin etuma ani ogummaa kun gargaaru maaliif dhugaatti hin boolee dhugaatti ba'ee akkuma waldaati dhugaa nama baasan dhugaa bee gooftaa amantee otuma naajin naafattuu mul'ata argite mul'ataan iyyuu nagarre mul'aticha garuu isinitti meeraa nama harka guddaa tokko dhufee wayyaan harkaa sassaabee ba'ee waan irraa sassaabee akkuma nama muka jisse qosolloqqee irraa quncisuuf kana si yaadachiise kan jedhu ulfinni Waaqayyo haa ta'u sun mul'ata. Ana iyyuudhaa jedhee irra deebi'ee gaafannaan ni teette nama guddaadha jechuudha. Amaariffaan dubbatti ልክ ከዛ ቅርፊት እንደሚቀረፈፍ ብላ እንደዚህ ከዚታን አንስቶ እየሰበሰበ ጠቅልሎ ይዞ ሄደ አለች። ገለኒ waaqayyo baay'ee kan gammadee isa booddee fedhiin nyaataa ishee akka baname kana dhugaa ba'een ture. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Wanti guddaan na gammachiise otuma amma baafatteeyyuu hin fayyiti kun namaan galanni waaqayyoof haa ta'u. Fayyina lubbuu isheetitti baay'een gammadee akka gaafa sanaa gammadee hin beekadeera. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Amma geggeessineera maneerti. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Manatti galanii jiru jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi torbee kanatti dhugaa ba'e wayii isaanii har'a immoo gooftaanii kan kosnaa hojjetee waan dhugaa ba'u ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Innis maaltu ture? Egaa biyya lafaa keessa jirraa. Biyyi lafaa kun sirna mataasaa qaba. Sirna waan hamaanis waan gaariin keessatti hojjetamudha. Amma gaafa gooftaan dhufee sirna kana nan jijjiira jedhutti itti fufaa gooftaan keenya garuu hin dhufu. Gaafa dhufu malee ani waan hundumaa haaraa nan godhaa jedhe. Deemsi keenya gara Yerusaalem haaraa magaalaa qulqulleetti kan Waaqayyo gooftaan keessatti bituudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Isaaf deemaa jirra. Ammasitti galuu lolli jira. Maaliifan kana kaasee hin lolamna jechuuf. Maaltu ture beektu saba Waaqayyo yeroo tokko tokko seexanni yeroo tokko tokkos miti. Lolli garuu garaagaraa yeroo tokko tokko seexanni baay'ee turee nama lola. Yeroo isin jedhu kallattii jijjiiree tarsiimoo jijjiiree nama lola. Egaa lolli karaa sadii ta'uu danda'a. Dhuguma lolli karaa sadii foon keenya nu lolaa, biyyi lafaa nu lolaa, seexanni nu lolaa. Kun hundi nu diina keenya ganama paasteriin paartiin irratti illee dubbataa turanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Baga nu lolan. Ameen. Nuti kan isaanii miti. Kan seexanaa miti nuti. Seexanni na jaallachuu hin danda'u. Ani kan isaa miti. Kan isaa miti erga ta'an erga diina walii ta'an immoo ol loluu qaqqabanii sun lolu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Inni guddaan eenyutu mo'aadha amma. Namni qaamni lama yeroo ol lolu lamaanuu mo'icha barbaadu. Isa mo'eedha dubbiin nagarri lolaa mo'icha miti. Amma nu loluu danda'a garuu nu mo'inidha kan hin jedhu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Seexanni sin lolu hin jedhu amman sin lola. Keemma bara kana nama lola lolli nama waaqayyo irra jira. Yoo dhugaafan jiraadha jettanii maal lolamtu garuu hin mo'amina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Na lola ture lolli kun narra ture. Lolli hafuuraa lola salphaa miti.
na lola ture lola kana ofirratti dhagaa ofikeetti dhagaa itti nama morma ture garuu itti nama morma ture imana lola mali gooftaan jedhan kana imana lola ture isa booddee waan murteeffate bakka gooftaa matti kennu callumadhee itti cichee makaadhachuu kadhachiifachuu murteeffate galanni waaqayyoo haa ta'u seexanni jabaatis lollaani isin jabaadhaa malola galanni waaqayyoo haa ta'u inni kaayyoon isaa lolee isin dadhabsiisuu malee waan biraa miti hamma dhumaatti yoo garuu meeshaa gooftaan nuu kenne lolle moo'ichaan keenya ta'a isa booddee inuman jedhee gabaamatti torbee irraa dhufeeni wanta sana gooftaan kana nahoshi kan jedhudha waya ooluuti gaa wanta sana wanti inni seexanni nama lolu kuni kaayyoo isaa seexanni silaa kaayyoon isaa nama loluun isaa waan mamaa nama irratti hojjetee waan baay'ee nama gochuudha waan ta'eef hin barbaadu jedhee murteesseeni barreeffamaan barreesseeni waraqatumatti fidee paasteriitti kenne torbee irraa achi keessa kan jiru ana waaqayyo duwwaatu beeka paasteriitti marammaree itti kenne isa booddee paasteriin naa kadhatanii kadhati kedha gaameeraa deebiin siidha jedhanii kun torbee irraati isa booddee akkuma jedhameen jedheen gammadee galee baay'een gooftaa wajjin laansoo ol qaba bakka yeroo jedhu baay'een dubbadha gooftaatti isa booddee galgala nan galee dhugaan isinitti hima sobee waattoo isuuf dubbachuun barbaadu gooftaan dhugaadha waan ta'eef ani kadhata akkasitti mallattoodha milikkitaan nama deemu argeen beeku amma irratti dhuguma isinitti borontaa yeroo ka'u akka bokkaayyan dorroobe caamutti lolli sun jireenya koorraa caamee bulu dhugaan isinitti hima nama mana hin sobu ulfinni waaqayyo haa ta'u dhuguman isinitti hima akkuma harmeen sun jedhan natti fakkaata akkasumatti narraa fuudhe fakkaata waan sana lola sana ganima yeroo ka'u akka nama bokkaayyan dorroobe caametti jireenya lola sana narraa dhaabbate amma irratti kanuma galanni waaqayyo haa ta'u kanammoo ulfina isaa waaqayyo gooftaa macaaf nan fida ulfinni isaa waaqayyo gooftaa macaaf haa ta'u utuu waaqayyo naan lolle ta'ee inni suni waan kaayyeffate qaba seexanni yeroo nama lolu garuu gooftaan gara koo goreera gooftaan naan loleera kanaaf akka kanatti waaqayyo na gargaaree lolli sun narraa dhaabbatee maqaan waaqayyo ulfaatu egaa seexanni yeroo sin lolu sinis jabaadhaa lolaa kadhadhaas kadhachiifadhaas moo'ichi dhumarrattan keessan ta'e itti galateeffattu waaqayyo gooftaan macaa nama nuu kaasee kan amma nuuf haa eebbisu bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu hamma dhumaatti jabeessee isaan haa Waaqayyoon galateeffadhaafi. Isaaniin immoo eebbisaa. Waaqayyo si haa eebbisu galanni keessanitti haafuuf. Bara wuggee achuma